Yoo maatii waaqaa akkam nagaa babaaroo fafayyoo bakka jirtanuu haala jirtan keessatti nageenyi araarrii fi badhaadhi waaqaa isinii haa baay'atu. Eh, Jaalala waaqaa ta'ee hardhaa waa'ee cuuphaa irratti yeroo ta'e waan haasaa ture akka barnootaatti waan jalqabe tokko amma islaayidiin qopheeffadhee xiqqoo bifa bal'aa ta'een dhiyeeffadhee dhufee jira. Kanaafi waliin haa hordannu Waaqayyoo nu barsiisaa nutti dubbata. Kan dubbataa jiru dubbii waaqaati. Kanaafi waa'ee cuuphaa irratti waan bal'aa tuttuquu yaalla. Ayyaanni Waaqayyoo nu gargaare. Keessumattuu waa'ee cuuphaa daa'imman irratti xiyyeeffadhee gadi bu'iinsaan dubbii waaqaa hin qorqorraa. Isa kana namooti dhageettan hundi jaalala waaqaatiin kan isin gaafadhu bifa kiristaanotaatiin dubbii waaqayyoo bifa adda addaatiin hubachuu waan dandeenyuuf bifa saniin walii haa hubannu. Bu'uura tokkummaa keenyaa akka ta'e Kiristoos irratti yuunitii keenya irraa haa xiyyeeffannu. Haalli itti waa hubannuuf yookiin haalli dubbii waaqaa itti hiinnu tokko ta'uu hin danda'u. Fookasiin keenya yuunitii irra haa ta'u, yuunifoormitii hin ta'in jechuun. Yuunifoormitii jechuun namni amanu hundi waan tokko shaakalu jechuudha. Isa kanaa yoo hawwine malee gochuu hin dandeenyu. Yuunitiin keenya garuu Kiristoosiin tokko isa ta'e san akkuma Phaawulos Kiristoosiin qoodamee Kiristoositti qoodamee isinii fannifame jedhee warra Qorontosii dura dhaabbate san jechuun warra anka Apoloos anka Keefaa anka Ebeluu yeroo isaan jedhan jedhe sanii dinominatoriin keenya Kiristoos yoo ta'e amantii Kiristoos irra qabnu yoo ta'e waldaan immoo amantoonni tiraadishinii irraa guddataniin akka dubbii waaqayyoo itti hiikatanuun garaagarummaan jiraachuu mala. Kanaa wal qabatee waa'ee cuuphaa irratti konfiizinii jiru haga waaqayyo na gargaare haga hubannaa kiyyaatti wantoota barsiisuu qaba. Isa kana nafaana bu'aa hordofaa namootallee qoodaa keessumattuu akka nama baakgiraawundii makaana Yesuus yookiin luuteriyaanii irraa keessa guddadhee tokkotti iji waan kana itti hubadhu akka guddifama kiyyaa akka dubbii kana ittiin dubbisullee bifa saniin fireemi ka ta'e kan ammooni lakkee kun hiikoo dogoggoraatii nami jedhu chaalenji gochuullee hin danda'a bu'uura dubbii waaqaa irratti akkasuma seenaa waldaa irratti jechuudha. Akka amantaa luuteriyaaniitti wangeelli yookiin dubbii waaqaa sola scriptura waa hundaa olii dubbii waaqaa waa hundaa olii yoo jennu garuu seenaa abbootiin keenya keessa dhufanii seenaa waldaa walumaa galatti disregard goona jechuu miti. Isaanirra dhaabbannee wanni barannu jira. Isaanirraa wanni hubannu jira. Bu'aa bayii isaan keessa darbanirraa wanni barannu jira. Wangeelli kun yookiin dubbiin kunii bifuma haaraan brand new visioniin ardha samayirraa nu gadi bu'e yookiin gadi bu'a jedhellee amananii maan jennaan waldaan ka Kiristoos waldaan ka namaatii miti. Kiristoos immoo wangeela Maatiyos irratti 18 ta'u exact barsiisaan beeku maal jedhe yeroo Phexros ati ilma waaqayyooti jedhuuni ati dhagaadhaa ati rassaadhaa rassaa kana irratti ani waldaa kiyya ijaaraa waldaa kana immoo hunni seexanaa hin danda'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Kiristoos waldaa waadaa galee qaba. Waadaan Kiristoos galee dhugaa. Waldaan bu'aa bayii adda addaa keessa haa darbitu malee hafuurri waaqayyoo Yesuus Kiristoos waldaa dhiiseera. Kanaafuu jaarrota hedduu waldaan raaffatantee unbiblical waan ta'e waan sirrii hin taane shaakalaa turte yookiin kufteetti yaada jedhanii tasumaan fudhadhuun sobas jedhee amana. Because kuni dubbii waaqaatii wal'aa baafannee nami bara kanaa maqaa ofiitti waamuu fi direct communication waaqarraa qaba waan jedhu waan tokko nama burjaajessan malee
Jesus has promised he will protect and guard his church. And that promise is everlasting promise to my belief. So akka kanaan waaqayyo waldaa dhiiseera jedhee hin amanu. Yeroo adda addaatti waldaan garuu waa'ee hafuura qulqulluu irratti kennaa adda addaa irratti waa'ee dubbii waaqaa kana hiikuu irrattuu fakkeenyaaf yeroo Luuter faa Pirootestaantii kana Kaatolikii irraa baasanu ijoon dubbii ture. Nami kafayyuu danda'u amantii qofaani, amantii immoo kennaa waaqaati. Nami kafayyuu danda'u ayyaana qofaani, ayyaanni kennaa waaqaati ka jedhu. Warri Kaatolikii immoo nami hojjetee fayyuu qaba. Amantiin dhugaan barbaachisaa garuu hujii irratti dabalamu malee nama hujii gaarii hojjetee dhuguma qulqulluu hin taane tokko yookiin balchaa hin taane waaqi balchaa ka jedhu waaqinuu harka keessa qaba. Dubbiin kun dubbii sirrii miti. Dubbii wanjalaati ka jedhulleen waan akkasii ture. Nuti akka Luuteriyaan yookiin akka Makaaneetti bu'uura Pirootestaantii. Pirootestaantii isa biyya Jarmaniitti jalqabe Maartin Luuter fa'aan ka jalqabe isarra dhaabbannee akkasuma bu'uura The Book of Concord. Book of Concord jechuun Luuteriyaan wanni nu confess goonu yookiin akka Makaana Yesuusitti wanni nu amannu the true explanation or exposition of the word of God ka qabate Book of Concord ka jedhamu jira. Bu'uura saniin bu'uura Pirootestaantii isa ganamaa sarara dhaabbannee dubbii waaqaa hinna jechuudha. Inni har'a samii gadi bu'u hin jiru. Isa kanarra dhaabbadhee waa'ee cuuphaa irratti waan waaqayyo keessa kiyya kaa'ee hin dubbadha. Kanas ka dubbadhuuf bara si'anaa kana especially namoota burjaajessuun namoota waldaa Makaana Yesuusii keessatti daa'imummaa fa'aan cuuphamanii sirriin jirtu yookiin darbanii atiin fayyinella haga jedhanu hamma san deemuun waan mul'ateef dhalootis kanaan burjaajaa waan jiruu fi dhugaa dubbii waaqaa dhaloota himuun dirqama kennaa fudhachuu dhiisuun dirqama namootaati. Yoo kana jennu immoo bifa nama attaaki godhuu iddoon ta'in I really try to expose the word in the way that I understand and in the way that the forefathers understand as well. And that the Holy Spirit will guide us in all this journey and the waliin haa taanu. Bifa kanaan caqasaa'edha. Amma slaidii kiyya share asii godha. All right. So akkuma jenne waa'ee cuuphaati wanni irraa dubbataa jirru har'a. Lannu waaqayyoof haa ta'u waa'ee cuuphaa kitaabi maan jedha ka jedhurraa kaana. Maan barsiisa kitaabi ka jedhu erga jenneen duuba waa'ee cuuphaa irratti inni kun iddoon bal'atee natti tola. Not sure why it's not expanding. Okay. Kasi kuna. Waa'ee cuuphaa kanaa baay'ee dootti lixin wanni jalqaba deebisuu qannu cuuphaan hujii eenyuuti ka jedhu. This is a dividing line. Cuuphaa hujii nami hojjetu yoo jenne cuuphaa hujii waaqayyo karaa ayyaana isaa namaaf hojjetu yoo jenne karaan nu irra deennuu fi akki nu itti hubannu garagara ta'a jechuudha. Kanaaf cuuphaan hujii eenyuuti ka jedhu menamuu tasgabbii haa yaanu. Dhaqee yoo cuuphamu ani that's something I'm doing or something God doing through his spirit, through his grace, through his word onto me. Waan jedhu pos goonee yaaduun deeply meditate irra godhuun barbaachisaadha jechuudha. Because isa kana hubachuun wantoota asii aananee dhufa hunda akka itti hiinnu akka itti ilaallu murteessa waan ta'eef jechuudha. So ilaalcha lama jira.
cuuphaan hojii namaati ka jedhan kuni cuuphaani mallattoo is just symbol mallattoo nami abboomamu commanding gooftaa Yesuus waan jiruufi isa sanii abboomamuudha is just symbolic kanaafuu hojii namaati namattu abboomamuu isaa waaqa mul'isaa jedha. Gama kanaanii cuuphaan hojii waaqayyooti hojii ayyaana waaqaati kenna ayyaanaattu hojii hojjeta waaqayyottu waadaa galee namaaf raawwata karaa cuuphaa waadaa galee maali ka jedhu itti fufnee ilaallaa ani gama giriinii kanarra jira yookiin cuuphaan hojii waaqaati jedhee amanaa jechuudha. Kitaabilleen kan mul'isu kana natti fakkaata waliin haa ilaalu. Jechi cuuphaa yookiin baaptizimii jedhu eessaa dhufe? Jalqaba ka jedhu yoo ilaalle kakuu haaraa keessa jechi kuni jechi cuuphaa jedhu jecha baaptiizoo jedhurraa dhufe. Jechi baaptiizoo jedhu kun immooni waan tokko keessa lixisiisuu yookiin submerge hamma ta'e galchuu keessa galchuu ta'a jechuudha dhangala'aa wayii keessa. Inni kunis implicationii isaa maanii permanent change of identity or condition wanni tokko eenyummaa isaa completely akka jijjiiratu waan godhu jechuudha. Baaptiizoon jedhu kuni experimentii piklii kanarraa yoo ilaalle asitti pikl yookiin kukumbarniin kuni giriinii ture bifa jijjiiraminiin yeroo ture. Achi yeroo vinigarii keessa galu completely asi jijjiirame transformi ta'a jechuudha. So baaptizimiin gabaabumatti eenyummaa namaa jijjiira jechuudha. Eenyummaa namaa jijjiira jechuudha. So lubbuun kenna totally Kiristoos keessa jireenya Kiristoosii keessatti immersi teete eenyummaan kenna in jijjiirama transformi teenaa jechuudha. Kana erga jenne dhufaatii jecha yookiin cuuphaa shaakala cuuphaa kana ilaallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa hunda deemaa zaabaa maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluutiin cuuphaa gula deemtota tiyya godhaa. Jecha kana lafumaa ka'ee Yesuus hin dubbanne waan jennaan sagaleen dubbatamu wangeelli himamu aadaa yeroo sanii kontekestii yeroo sanii giddugala godhate waan sabi sun beekurraa ka'ameeti malee wamal biraandi ni'uu ta'e tokko lafaa hin dhufu jechuudha. Kanaaf cuuphaanii wanni inni simboolaayiz godhu kakuu moofaa keessatti dhiqannaa kennaa fi lubi tokko waldaa seenee waan tokko raawwachuun dura taatee ta'e gochuun dura hin dhiqata. Dhiqannaa bakka bu'a yeroo adda addaa dhiqachuu hin danda'a irra deddeebi'ee Leviticus 15 yeroo ilaalle kana argina. Fakkeenyaa fi mikiivaa ka jedhamu ritual purity or cleansing bakka dhiqachuu xuriirraa jechuudha. More of physical cleaning bakka bu'a. Achi isa kana Yohaannis cuuphaan more advance godheeti gara qalbii jijjiirrannaatti fide jechuudha. Cuuphaa Yohaannis yeroo jennu cuuphaan yeroo Yohaannis ta'e suni bishaanii dhaqanii kan cuuphaman suni maal ta'e jechuudha cuuphaa qalbii jijjiirannaati jechuudha. Kunis si'a tokko ta'a. Inni kakuu moofaa kun si'a baay'ee ta'a. Cuuphaa kiristaanotaa kan Kiristoos wangeela Matoos 28:19 irraa nu abboome eenyummaa jijjiirachuu ta'a jechuudha. It's a change of identity. Eenyummaa kenna jijjiira. Ergama guddaa Kiristoos amantoota kenne keessaa tokko yookiin gula deemtota irra kenne keessaa tokko cuuphaan kan ta'u si'a tokko qofa. Efesoon 5:4-5 cuuphaan tokko maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluutii fi bishaaniin yoo cuuphame namni sun cuuphaa sirrii cuuphame jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni dhufaatii cuuphaa progressionii isaa mul'isa jechuudha. Dhiqannaan kunis kakuu moofaa keessa ture saba Israa'elii keessatti bishaan kana dhiqachuun wama beekame jechuudha. Waan sabi sun aadeffate shaakala ture isuma sanii advance ta'e Kiristoos immoo cuuphaa
kiristaanaa yookiin cuuphaa hafuura qulqulluutiin cuuphamu cuuphaa eenyummaa namaa jijjiiru dhaloota haaraa nama godhu garasitti guddate jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wal bira qaba kakuu dullattiif kakuu haaraa yeroo ilaalle gabaaddumatti jechi ijoo yoo ilaalle kakuu dullattii keessa teliivaa ka jedhu keessa kaa'uu waan tokko keessa kaa'uu bishaan keessa seenuu keessumattuu bishaan yaa'u bishaan jiraata living water jedhama. Kakuu moofaa keessa jechi kuni cuuphaa ka jedhuun bakka bu'a baptizo. The transformation of identity jechuudha. Wanni inni mul'isu kuni qulqullaa'uu yookiin dhiqachuu yoo ta'u kuni jireenya haaraa yookiin eenyummaa haaraa bakka bu'a kakuu haaraa keessatti. Marsaa yookiin inni ta'u kakuu dullattii keessa si'a hedduu kakuu haaraa keessatti si'a tokko wanni itti fayyadaman kakuu moofaa keessalletti bishaan jiraataa yookiin yaa'u kakuu haaraa keessa immoo bishaan maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluutii fi sagalee waaqayyootiin dabalame ta'a jechuudha. Kana erga jenne gabaaddumatti wal bira qaba tiyooloojii denominationii gurguddaan waan jiranii yeroo ilaalle bakka afuritti cabsine ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Baptist and Evangelical obboleeyyan kuni simbooliidha cuuphaan jedhanii akkasitti fudhatu. It's a public testimony. Already amantiin keessa jira isuma sanii kunoo ani cuuphameera naa beekaa jechuma simboolii jedhanii. Reformed and Presbyterian warri kun immoo covenantal cuuphaan kakuu haaraa keessatti dhagna qabaa kakuu moofaa bakka bu'a mallattoo fi akkasuma chaappaa bakka bu'a jedhanii. Roman Catholic sacramental jedhanii sacramental jechuun wayyuu wanni kun ayyaana kenna akkasuma cubbuu addaamirraa dhaalle original sinii namarraa dhiqa yookiin jireenya haaraa uuma jedhanii. Lutheran bira yeroo dhunnu means of grace karaa ayyaanni ittiin darbu divine work hojii waaqayyooti. Kanaafuu sagalee waaqaatiif bishaaniin yoo walitti dabalame cuuphaan amantii kennuu danda'a. Cubbuullerraa nama dhiqaa jennee amanna akkasitti warra gurguddaan kun kan ilaalan jechuudha. Gabaadduma gosoota cuuphaa yeroo ilaalle gosoota sadii jira. Immersion warra godhanuu fi warra sprinkle godhanu akkasuma yookiin warra mataa gaditti naqan yoo jennee fudhachuun dandeenya. Gabaadduma kana warri immersioniin commandii jedhanii amanan jira jechuun yoo keessa lixin nami tokko cuuphaa isaa sirrii miti awwaalameen jiru. Kanaafuu nami suni cuuphaa sirrii hin goone maanis act of obedience it's a must jedhanii amanu. Garuu asitti maaniidha cuuphaan simbooliidha jedhu. Simboolii yonni asitti mallattoo qofa yonni asitti asi kun dirqama wanni ta'uuf a bit of confusion there because if baptism is just a symbol of something I don't understand why we're making it a must because it is a symbol. It doesn't convey anything. Symbol yoo ta'e. Anyway, suni akkasi jedhanii sprinklers warri itti facaasan yookiin warri gubbaa gadi maxxan naqan fakkeenna kun shaakala makaaneefaa kaatolikiifaa jechuudha. Baptism a means of grace. Baptism karaa ayyaanni itti darbu jedhanii. So grace is a command. It's not mode is a command. Modin command miti. Grace is commandidha. Kana volume bishaanii mattering godhu wanni matter godhu hojii waaqayyooti. God is work of grace jedhanii amanu. So ani kana waliin Allah godha because bishaan mattering godhu. For that matter bishaan keessa lixe nama jedhulleen specifically Bible in dubbatu. Groundin bishaan keessa lixuun dirqama ka jedhulleen Bible keessa haga ilaaletti argine. Kanaafi cuuphuun abboommi Kiristoos nuu kenne. Kiristoos yoo kenne immoo maan jedhe go and make disciples of all nations.
Matos 28:19 irraa haga 20 yoo laal. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuuphaa maqaa abbaa ilmaatiin cuuphaa isaan maan godha gula deemtota kiyya godha. Disciples of all nationii kana keessa namni hundi hin jira. Daangaa umurii, daangaa qomoo, daangaa maanii asirratti arge. Kanaafi ija kanaan ilaalla. A bit of concern warra amma immersion masti amoodiin kun warra jedhanu kana xiqqoo challenging qunnamumaan gama tokkooni fakkeenya namni tokko yoo dhukkube algaarra jiraate nama kana maali haa goonu akkamiin namni kun haa cuuphamu because mode is a must so namni kun bishaan lixuu hin danda'u namni tokko mana hidhaa keessoo jiraate haalli bishaan ittiin puulii san midhaasine ittiin goonu yoo jiraate fakkeenya akka Philip Jeller Philip Jeller hojii ergamootaa akka arginu suni halkan keessa cuuphame jedha amma isa sanii bishaan fuudhanii halkan san laga geessanii cuuphanii wanni jedhu circumstantial evidence hin jiru most likely it's pouring or sprinkling jenne amanna kanaaf bakka bishaan hin jirre sabisaaraa fayyoo dhaqanii maal haa godhan ka jedhu kun challenge qaba jechuudha there's big holes in this view of doctrines. Wama maraafu cuuphaan bu'aa maal qaba akka dubbiin waaqaa jedhutti yoo jenne amma bu'aan kuni cuuphaan hojii namaati warra jedhanuu fi this verse really serve little or just nothing okay duqqisiiwwan kun warra cuuphaan hojii namaati cuuphaan simboolii mallattoodha amantii already keessa jiruuf mallattoo qofa malee bu'aa biraan qabu warra jedhanuu fi luqqisii asii jiru kun wamaan fayyadu jechuu hin dandeenya because it's just a symbol alright garuu dubbiin waaqaa ka jedhu versoota asirratti mention ta'an kana gadi fageenya yoo dhannee dubbifanne cuuphaan simboolii akka hin taane mul'isa okay simboolii duwwaa akka hin taane mul'isa jechuudha tokko cuuphaan du'aa fi ka'uu gooftaatti nama dabala versoota kana dubbifadhaa luqqisiiwwan kana Roomaa 6:3-4 akkasuma Qolaasiyaas 2:11-12 cuuphamuun karaa cuuphamuu qajeelummaa Kiristoosii nama uffachiisa Galaatiyaa 3:26-27 cuuphaan cubbuu namarraa dhiqa clearly maan jedha cubbuu namarraa dhiqa cuuphaan jedha hojii ergamootaa 22:16 akkasuma hojii ergamootaa 2:38 irra dubbinne cuuphaa maanii wal bira qabachuudha dhiqannaa cubbuu walii wal bira qaba cuuphaan dhagna qabaa hafuuraa isa kan Kiristoosiiti dhagna qabaan kakuu moofamaanii identiitii nama tokko namni tokko mucaan tokko guyyaa 8 dhagna qabate saba Israa'eliitti yookiin Jiwushii dabalama jechuudha dhagna qabaa isa Kiristoosiin dhagna qabanne identiitiin kennan jijjiirama jechuudha so wantoonni kun maal mul'isanii cuuphaan simboolii irraa oli akka ta'e ana akkana indicationii naa kenna jechuudha. Kabiraa cuuphaan nama fayyisa. Maariqoos irra gooftaan kennamaan jedha. Nami cuuphameef nami amanee fi cuuphameen fayyada. Maariqoos 16:10 irratti jechuudha. Amma yoo cuuphaan dhuguma simboolii ta'e Kiristoos akkana dubbachuu qaba. What is in this baptism that he linking this with the salvation? Whoever believe and baptized shall be saved. Jedha jechuudha. Nami amaneef nami cuuphameen fayya yoo jedhu amanuuf cuuphamuun waliin deema jechuudha. End versii jedhu yookiin fi isa jedhu waa wal qabataniif. Akkasuma Phexros 1:3-21 irratti Phexros ifatti bishaan bara Nohiitii wal bira qabee bishaan bara Nohii suni cuuphaa amma isin fayyisu cuuphaan isin fayyisu cuuphaan fayyisa jedhee yeroo ibsu argina akkasuma lammaffaa dhalachuu regeneration Tiitoo 3:5 irratti illee akkana dubbata jechuudha inni biraa bu'aan cuuphaan kennu qaama Kiristoosiitti nama dabala yookiin miseensa waldaa nama godha qaama Kiristoosii kan ta'e Kiristoosiin kan dabalan Kiristoosii kan uffannu karaa cuuphamu jechuudha yookiin mucaa waaqayyoo kan nama godhu cuuphaa jechuudha Qorontoos 1:12-13 Kabiraa
bu'aan cuuphaa kennaa hafuura qulqulluu namaa kenna. Hojii ergamootaa 2:29 yeroo ilaalle jechuudha. Isa kana xiqqoo gadi buunee caccabsuu hin dandeenya keessa deemnee versoota kana dudubbisaa jechuudha. Garuu gabaadduma asumarraa yoo laalle cuuphaan is more than symbol for sure. Ani akkasitti hubadha jechuudha. Cuuphaan waan nami godhu miti. Maan jennaan du'aa akka Kiristoositti dabalamuu yoo ta'e nuti of ijjeenne of kaasuuf hin jiru. Nami jechuudha. Cuuphaan qajeelummaa Kiristoosii uffachuu kan fakkeeffamu yoo ta'e hojiin namaa qajeelummaa Kiristoosii nama uffisuuf hin jiru. Cuuphaan cubbuu namarraa dhiiqa dhuguma akka dubbiin jedhu kana yoo ta'e which it is akka kana hojii kennaan hin ta'u jechuudha. Kanarra cuuphaan mallattoo qofaa motii yookiin simboolii qofaa motii cuuphaa hojii namaas miti jedhee arginu godha jechuudha. Bu'uura dubbii waaqaa kanaan galanna waaqayyoof haa ta'u. Isa jalqabaa yoo laalle bu'aa cuuphaan kennu du'aa ka'a Kiristoositti akkuma reefuu jenne yoo Roomaa 6:3-4 yookiis nu warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphan dhagite Kiristoositti dabalanna jechuudha. Yoo cuuphannu Kiristoositti dabalanna. Kanaas kasaa ta'e. Okay, kiristaana ta'e jechuudha. Du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphanne hin beektan isa yoo dabalannu du'a isaattis dabalanna ka'uu isaattis dabalanna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dabalamuudhaaf isa kana sirriitti hubachuun barbaachisaa. Nutti of dabalaara reeli ka jedhu ilaaluu qabna. Cuuphaan qajeelummaa Kiristoosii nama uffisaa yookiin uffachiisaa. Sorry. Galaatiyaa 3:26-27 irraa akkuma arginu isin warri Kiristoositti tokko ta'uudhaaf cuuphamtanii Kiristoosii akka uffataatti uffattaniitu. Dhagite? Kiristoositti akka uffataatti yeroo uffannu cubbuun kennan golgama jechuudha. Qajeelummaa isaa uffanna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kuni bu'aa cuuphaan karaa kennaa cuuphaa waaqayyoo waan namaa godhu jechuudha. Cuuphaan cubbuu namarraa dhiqa. Dhiifama cubbuu kennaa du'aa fi seexana jalaa nama baraara cuuphaan jechuudha. Kana yoo jennu wanni ifatti beekamuu qabu cuuphaa yookiin bishaan cuuphaa san keessa maajikii jira, humna jira iddoo hin taane gooftaan abboomeera, gooftaan waadaa galeera, sagaleen waaqayyoo jira. Kanaafuu abdiin gooftaa karaa cuuphaa abboome kun hin raawwata jennee amanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma immoo maaliif turtaa'edha? Kuni waa'ee Phaawulosiiti. Ka'i maqaa isaa waammadhu cuuphami cubbuu keessa dhiqadhu. So amma cubbuu keessa dhiqadhu cuuphami cubbuu keessa dhiqadhu yoo jenne amma namoonni tokko fakkeenyaaf lakkii cubbuu dhiqachuun kuni waa'ee cuuphamaati miti maqaa isaa waammachuu kana kee irra jira ka jedhu. Kanaafuu cuuphami ka jedhu kana diliiti godhu literally jechuudha. Or akeeka waan purpose serve godhuun qabu jechi cuuphami jedhu kuni argumentii jedhu qaban jechuudha. Dubbiin waaqa garuu jecha hiikan qabne tokko calluma jedhee barreessa jedhee amanu. Kanaaf asirra akka jedhu maqaa isaa waammadhu cuuphami cubbuu keessa dhiqadhu. Cuuphamuun cubbuu namarraa dhiqa. Maqaa isaa waammachuun cubbuu namarraa dhiqa. Kun hundi hojii ayyaana waaqayyooti. Ameen. Maqaa isaa waammachuu kan nu dandeessise ayyaana waaqayyooti. Kiristoos mataa isaa ayyaana waaqayyooti. It's a package of God's grace wanti kun jechuudha. Malee waan nami godhu miti. Waan nami godhu miti. Akkasuma hojii ergamootaa 2:38 cubbuun keessa akka isiniif dhiifamuuf tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoositti maan ta'a cuuphama. Maqaa Yesuus Kiristoositti cuuphama. Cuuphannu bishaan maan mul'isa? Dhiqamuu mul'isa akkuma kakuu moofaarra jennu. It's washing some dirty. Asirraa immoo cubbuu nurraa dhiqaara jechuudha. Akka isa kakuu moofaa waan xuraa waan symbolize ta'e udoon ta'e kun sadarkaa hafuuraa irratti hojii cuuphaa hojjetu dhagina jechuudha. Tokkoon keessa maqaa Yesuus Kiristoositti maan ta'a cuuphama. Warri kun Ayihudoota gooftaa Yesuus fannisaneen Phexros kana jedhe. Inni biraa cuuphaan dhagna qabaa Kiristoosiiti.
Qolaasiyaas lammaffaa 11:12 haga 12 yeroo laallu isinis immoo isaanuma Kiristoosiin isumaan Kiristoosiin dhagna qabamtaniittu isa dhagna Kiristoos dhagna qabu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleessu jedha. Ameen. Kanaaf karaa cuuphaa maan ta'e jechuudha dhagna qabaa Kiristoos dhagna qabaa isaa fuuraa. Inni toopoloojiin kun kakuu moofaa waliin yeroo wal bira qabamee ilaalla. Keessa deebii 36 fakkeenyamaan jedha Waaqayyo garaa keessanii fi garaa ijoollee keessanii dhagna hin qabaa ka jedhu barraa'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garaa ijoollee keessaniif garaa keessan dhagna qabachuun maal jechuudha? Garaa jabaataa, garaa amanne, laphee didaa isin keessaa baasaa jechuudha. Kun hojii hafuuraati. Ni qabaa fiicharii waan ta'u kun karaa cuuphaa waan amma raawwatu jechuudha. Kabiraa cuuphaan nama fayyisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyo jedhe hin jenna jechuudha. Maariqoos 16 maan jedha ka amanee fi ka cuuphame hin fayyaa. Cuuphamuun fayyina keessaa zeeroo gatii qaba yoo jenne yoo dubbiin Waaqaa akkasitti yoo dhuguma akkas ta'e dubbiin kun akkanatti hin barreeffamu literally jechuudha. Yoo kana jennu maan jechuudha. Cuuphaan hin fayyisoo jennu maan jechuudha. Fayyinni ayyaana Waaqayyooti, kennaa ayyaana Waaqayyooti dhuga. Cuuphaan hin fayyisa yeroo jennu maan jechuu miti. Wanni nu jennu cuuphaan fayyuudhaaf fayyinnaaf barbaachisaa ta'inaan dubbiin Waaqaa akkanaaf xaafame. Kana jechuun haala humnaa ol ta'e tokkoon namni tokko hin cuuphamin yoo ta'e yoo amane hin fayyuun bada jechuun. Dubbuma kanarra maan jedha ka amane kan cuuphame hin fayyaa kan hin amanne immoo maan ta'e itti faradamaa. Namni tokko fakkeenya ardha amane ardha fakkeenya haalli cuuphamuu hin mijoomne ardha garuu garaa guutuu isaatiin Kiristoos fudhatee yeroo ta'e borumtaa cuuphamuu fi karoora qabaatee jiru iddoo balaan tokkorra dhaqqabee miidhame namni suni hin cuuphamne kanaafuu hin fayyu konkuluuziinii jedhu gochuu hin dandeenye. Baayibilii irra dhaabbanne jechuudha. Wanni akkasinu kondishinii haal duree akkasii waa hin jirre jechuudha. Because namni amane tokko hin fayya. Kana jennu immoo cuuphaa completely faayidaa dhoggine hojii hin dandeenyu. Kiristoos sababaa fi kana namni amanee fi cuuphame hin fayya jedha. Cuuphaan cubbuu namarraa dhiqa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Adiif shanirra maan jedha. Namni bishaanii hafuura dhalate malee mootummaa Waaqayyoo hin galu kan jedhu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun bishaanii dhalachuun kun cuuphaa isa bishaanii jennee fudhanna. Akkasuma Phexros 1:20-21 bishaan kunis fakkeenya cuuphaa isa amma isin fayyisuuti. Inni qulqulluu ta'uu foonii miti garuu ka'umsa Yesuus Kiristoosiitiin Waaqayyo duratti abdii qalbii qulqulluuti. Ifatti bishaan kunis fakkeenya maaniiti? Fakkeenya cuuphaa isa amma isin fayyisuuti. Kana cuuphaan nama hin fayyisu jenne conclude gochuuf grounding Bible hin jiru. Cuuphaan simboolii duwwaa jechuuf grounding Bible hin jiru for whatsoever reason. Okay? Tarii rakkoon nu keessa jiru maani igoon namummaallee waan jiruu fi qaama tokko yoo mormiteetta ta'e waa inni godhu cufa balaaleffachumaa fi strip waa inni godhu shaakala isaa cufa hin jira miti sirrii miti jechuun reject gochuu yoo deemame malee biblically I can't say cuuphaa waan tokko hin fayyadu waan nami godhu dhaqeetuma nami kunuuna dhaggaa an kiristaanardhaan jalqabee naa beekaa jechuuf dhaggitee akka nami yoo wal fuudhardhaan jalqannee nu irsaaniiti nu beeka. It's not something like that. Allevelii sanitti hin fudhadhu gatii guddaa kennaa fi Waaqayyo fayyinaan wal qabsiisaa cubbuu namarraa dhiqa karaa cuuphaa jedhee amanaa jechuudha. Galanni Waaqaaf haa ta'u cuuphaan fayyinaa jenneerraa kanaa fi kana bifuma kanaa yoo irra darbine gaariidha.
Inni sadaffaan inni itti aanu kunis wama fayyinnaati. Tiitoo irratti maan jedha Waaqayyo hojii nuu qajeelummaadhaa hojjanneef utuu hin taane akka araara isaatitti dhiqannaa lammafa dhalachuutiin washing of regeneration baaptizimiidha jennee fudhanna. Inni kuni baaressuu hafuura qulqulluutiinis maan godheera nu fayyiseera. Dhiqachuu hafuura qulqulluutiin washing of regeneration isa kanaan nu fayyise. Hafuura qulqulluun bishaan cuuphaa keessaa hojjechuudhaan amantii uuma jireenya haaraas namaaf kenna jennee amanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amantiin mataa isaa kenna Waaqayyoof for that matter. Amantii waan nuti sagalee moor barannee moor dhageennee then hubannaa dhagite intellectii namaatiin process gooneetti kan nu dunteene faith is a gift from God. Amantii Waaqayyoon namaa kenna. Amantiin sadarkaa adda addaa qabamuun jechuudha. Kabiraa tokkummaa qaama Kiristoositti nama dabara mucooma namaa kenna cuuphaan Qorontoos 1:2-13 irraa nu warri Yihuudaa hin ta'inis warri garban ta'e kuni hundi maan ta'eneerra dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon maan ta'eneerra cuuphamneerra. Kuni the baptism of Holy Spirit. Okay, karaa cuuphaa hafuurri Waaqayyoo hunduma tokko godha jechuudha. Nu hunduma tokko godha. Kana jechuun cuuphaan maal mul'isa jechuudha? Itti seensa jechuudha. Entry point, initiation. Jireenya hafuuraa namni tokko kan jalqabu erga cuuphame. Naman cuuphamin tokkoon kiristaana hin jedha. Amantii qabaachuu danda'a. Okay? Amantii qabaachuu danda'a. Nami cuuphame tokko kiristaana namu. Maaf Kiristoositti dabalame? Maaf iddoo asaatti kaa'uu isaatti dabalame? Maaliif Kiristoos uffateera? Waan ta'eef kiristaana jenna nama cuuphame tokko. Naman cuuphamin tokko amanneera angaruu hin cuuphamu nama jedhu tokko kiristaana jechuu hin danda'u. It does. I can't call like that. Ani amaneera cuuphaan already symboliidha. Nami naa beekee dhibaates it doesn't really matter yoo jedhe nami kun kiristaana jechuu hin rakkisa. Hin fayyu jechuu garuu hin dandeenyu. Amantii isaa Waaqayyo beeka waan ta'eef garuu as an identity kiristaana jechuuf nami tokko cuuphamuu qaba. Cuuphaan ijoollee Waaqayyo nama godha. Adoption argitee akka guddifannaatti. Amma nami tokko maatiin tokko daa'ima wayii yeroo guddifatu daa'imni sun waan ta'aaru hin beeku. Proosesii sanii legal paperwork jiru hubachuu dhabuu danda'a. Garuu maatiin sun guddifatee waa isaa irra jiru waa isaa tolu fudhachuu danda'a. Waaqayyo karaa cuuphaa adopt nu godha. Nu guddifata ilmaan isaa nu godhata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni torbaffaa fi dhumaa bu'aan cuuphaa maaniidha? Kennaa hafuura qulqulluuti. Hojii ergamootaa 2:39 irratti Phexros maan jedha? Kennaa hafuura qulqulluus ni fudhattu. Maqaa Kiristoosiitiin cuuphamaa kennaa hafuura qulqulluus maan gootu ni fudhattu. Kanaafuu cuuphaan kennaa hafuura qulqulluutiif abdii Waaqayyo abdachiise. Abdiin kunis maali? Iyu'el irratti bara dhumaa irratti ani hafuura kiyya namoota hundumaa irra maan godha hin dhangalaasa. Xixiqqoota irra gurguddoota irratti. Okay? Waadaan galchu. Abdiin sun jedhe Phexros, abdiin sun isiniif ijoollee keessaniifis warra fagoo jiraniifis warri kun azaabota kenna jechuudha. Yeroo kana Phexros Ayihuudota dubbataara, warra Ayihudii ta'anii dubbataara, warra Kiristoos fannisanii dura dhaabbatee Kiristoos inni isin fannisan kun Waaqayyo isa kaaseera. Inni immoo ol bahee kunoo kennaa hafuura qulqulluu kana dhangalaase jedhee jajjabeennaa yeroo dubbatutti kennaa hafuura qulqulluu kun isiniif ijoollee keessaniif warra fagoo jiraniifis ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf abdiin Waaqayyo asii galee kun nuuf ijoollee kennaafis ta'a jechuudha. Kenna hafuura qulqulluu fudhan, abdii jireenya bara baraa fudhan. Waadaan Waaqayyo Abrahaamiif gale Isaaqiin beeku ture. Garuu waadaan sun Isaaqiif fufe, Yaaqoobiif fufe, Yoosefiif fufe. Waadaan sun ardhannuu warra karaa Kiristoos amanu. Kiristoos isa sanyii hidda Daawitii ta'e sanii warra amanuufis ta'a jechuudha. Kanaaf there is no biblical ground. Okay, abdii Waaqayyo galee ana kiristaanarraa nama Kiristoos amane tokkorra hin ta'u jenne block wanni goonu hin jiru. Grounding Bible hin jiru. Kuni confusionii individualismii fi
ilaalchi bara si'anaa kun dhufe malee waldaan wangeela yookiin dubbii waaqa akkanaa hin dubbifattu ture. Akkanatti hin dubbifattu. Waaqayyo Nohi yeroo oolchu Nohi ayyaana Waaqayyo argateedha. Maatii isaa hunda oole. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf maatii yoo amanan daa'immaa isaa Waaqayyoon gargaara jennee amannaa jechuudha. Cuuphaa daa'immaanii ilaalchise. This is a hot point now.